guyyaa irraa keessummaa addaa hayyuu beekamaa fi beekaa kan ta'e nama qabsoo uummata Oromootii fi uummata Islaamaa biyya Itoophiyaa keessatti gahee guddaa qabu. Kallattii nashiidaatiin tokkummaa fi jaalala irratti gahee obbolummaa fi gahee barnootaa kallattii hundaan nama nashiidaa afaan Oromoo 30 takka akkasuma Amaariffaan kaaseta afurii ol nama baase nama kitaabban hedduu afaan Amaariffaa afaan Oromoofaatti hiike akkasuma kan afaan Arabiffaa afaan Oromoofaatti hiike hayyuu keenya kabajamaa fi jaallatamaa guyyaa har'aa seenaa isaa osoo hin taane seenaa isaa yoo kaasne xumuruu dhabuu dandeenya waan ta'eef gabaabinaan inni kun eenyuutan hayyuu keenya kabajamaa fi jaallatamaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatti cinaa kootti argama. Mee kaaseetiin haaraan 32ffaa maaliidhaaf akka maxxanfamuu dhabe kan wajjin laallu ta'a wajjin turtii gaariin jecha affirraas ni goona. An sagantaa kana kan isiniif qopheesse obboleessi kan Haydar Dubbisummaatiin akkasuma ogeessa kaameraa keenyaa fi daayiriktarri keenya guyyaa har'aa Ustaaz Injiinar Munashid Abdurrahman Hussein nu wajjin turtii gaarii. Akkuma beekamu akkuma guutuu addunyaatti yeroo Ramadaan dhufu hawaasni muslimaa kaabaa kibba bahaadhaa jiru hedduma jiranitti waan baratanii waan yaadatan qabanii aadaa irraa nyaata irraa uffannaa irraa waan garaagaraa yaadatan hatta warroonni amantaa biraa hordofanillee jechuudha. Kanaaf nuti akka biyya keenyaatti akka Oromoo tokkotti akka nama afaan Oromoo dhagahuutti hawaasni bal'aan afaan Oromoo dhagahu yeroo Ramadaan dhufe waan baay'ee yaadata san keessaa inni jalqaba isaa yaadatanii kaaseeta yookaan CD Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati maali jennaa hedduun nama hawaasni keenya baay'een Quraana qara'u kan beekne walumaa galatti ustaazni keenya kabajamaan akkuma amma dura dalagaatiin ture informationa guutuu waggaa guutuullee jechuun danda'ama ittaansee waggaa dhufullee waan jiru hunda gabaabinaan kan nu dhiyeessaa ture hundi keessa ragaa ni baatan isin abdadha. Kanaaf ammoo ustaazni rakkoof rakkisaa hedduu keessatti amma dura yeroo hidhamaa ture yeroo dararamaa ture biyya keessaa miti biyya alaallee deemeeti waan baay'ee dalagaa ture kaaseta isaa maxxansuun dhifne addaan mureen dhifne yeroo amma siraa furmaanni yookaan yeroo amma jijjiiramni jiru kanatti ustaazni keenya kaaseta hedduu baasee 30 takkaffaa baasee 32ffaa hin baasu jechuudha sooshaal miidiyaa irratti argineetiin jirra. Kanaaf ammoo gaafiin kun kallattii garaagaraatiin ustaazallee peejiilee garaagaraatti dhimma isaa wal qabsiifnee poost gochaatiin turre hawaasni gaafachaa turtan gaafiilee hawaasa hundaatu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa maaliif kaaseta 32ffaa hin baafne waan jedhu hawaasni akkuma waliigalaatti gaafatee jira. Deebii kana deebii bal'aa kana hawaasaa kennitan ustaaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالت وما غافي كان ناديسو كيسانيف قسمس كاميرا مان كان بيجرو استاذ منشد انجينير عبد الرحمن حسين قالت وما غافي كان ناديسو اسنيس وحيدي بمتان جدي يادا wanni dhibamtan maali gaafisitin itti dummaate ta'a yumkin akkuma anatti dummaate jiru namoonni ani murtii kana imbaasu wanni jedhamu hin jiru yoo gadi baasuu dhiifnes gungumaa deemuun dhiifnuun siin jedhe awwaluma nuti warri waa barreessuu yookanis immoo waa jejjechuu kana rabbiin urka kaa'e kuni akkatti indinnee hafnu hin qabnu of keessatti gadi gungumuu ta'a malee abadan yoo alatti gadi gungumuu dhiifne dhiisuu hin dandeenyu. Nun usisiisu nun callisiisu akkaataatu nun callisiifne kun akkasitti nu hubatamuu qaba. Lammaffaa CD amma dura CD qofatu hin ta'in kaasettuma irraa jalqabee irra caala horiin itti baasa namni naan beeku itti argataa jiran asi'a. Itti argataa jiran asi'a ani hamman humna argadhetti inuman baaseetuma gadhiisa. Kana immoo ragaan isaa CD fi kaasettii makiinaa sadii awwaalchise dhiyeenya kan gibbii maali magaazinan kireeffadhee itti huduma sana kaffaluu bakka humnaa ol taanaan achi keessaa baasee gibbii fidee gibbiin dhiphannaan fuudhee makiinaa sadii awwaalchisee amma gara makiinaa lamaa kan ta'u jira gibbii koo keessa darbuun nama raree jennaan lafa kaa'e. Inni lammaffaa inni duraa akkuma kanatti. Sidiin hawaasa bira ga'aa jira malee sagaleen hawaasa bira ga'aa jira inni jedhu abdiin qaba. Lammaffaa hawaasnis jaallatee waan sana dhaggeeffataa jira. Dhaggeeffattuu isaa an karaa fedheen hawaasaa ga'u ittuma ga'uu isaatti naajoman ture. Akkasuma wajjiniin horiif hin hojjedhu garuu horii na barbaachisa. Nan rakkadhe maal rakkatte yoo jette bara dheengaddaa gareen keenya Abdurrahman Hussein beeka. Gareen keenya ijoolleen Ahmadiin Jabal Kaamil Shamsuu Sufiyaan kaasetii CD 50 hawaasa keenya biraan sii geenyaa jennaan baroodha jedheen CD 50 maxxansuu taatii fi gatii galmaatii fi gatii waan adda addaa baasii isaatii wajjin qarshii 467 baafneeti maxxansinee eebbisiifne eebba sana irratti
waadaanuu seene ummanni asii shaaqaatti jimmatti waadaanuu seene waadaanuu seene tana maqaana balleesse ana maqaana balleesse maqaa gargaarsa tokko siidii tokko ana hawaasaaf hin gargaarsa kenne siidii awwala 30ffaa siidiin gargaarsa kenne sana shilingii tokko natti hin kenne siidii ani immoo siidii 31ffaa shilingii natti hin kenne birrii tokko waadaanaa seenama sana keessaa birriin tokko raayyaan bira ga'e akkan hin jenne sumayyootaaf bilaalotaatu ijoollee tokko bakka buufatee natti erge qarshii 100 waadaanaa seenee naa kenne qamaru seen qarshii 30 naa kenne gatii stuudiyoo jechuudha hangas kana achi namni shilingii tokko natti hin kenne gaafsan garuu ustaaz qarshii gara miiliyoona 4 dhiyaatutu guurame walii galatti hatta guurameetu hin ta'in waadaa seename dubbatame san qofa yoo osoo hin taane hatta manallee ijaarraa fi jedhan naan ijaariin ani mana maaliin itti godhaan waa takkallee birrii tokkoon sin jedhe wallahi alazim shilingiin tokko raayyaan bira galee yeroo jedhan ittiin gaafatamu na warri 500 kara baharraa kara eessaarraa namuu waadaa seene miti waadaa seene sana ani maqaan itti dhabe obboleessi kan koo Abdulaziz obboleessi kan koo arra booda maqaan si badeeraa yoo qarshiin kun siin galle ta'e arra booda kanas doomteettaa waan jedhu ergaa wayii namatti naa dhabeeratti obboleessi kan koo inni gaafuma sana shakke hingaluu quba qaba ta'ee waan ta'e quba qaba ta'ee hin beeku namni tokko beeki waliif waliyyiidha wayi beeka itti dhiyeenya irraa kan ka'e gaafuma sanarraa jalqabee madrasaa nu ijaarii jechuun amma masaajidni yeroon ka'eemu hadaraa tokko dhaqe atoo meeqa qaarii nuu galta jechuun amma reef narraa dhaabatan akka waan qabne baranii madrasaaleen namni hajjii naa geessinaan jedhu bara dheengaddaa gara nama meeqaan natti dhufe waan an horii qabu si'anii kun rakkisee ummanni inni bakkeedhaan na beeku horii gargaarsaaf natti kennan birrii miliyoona gaafa nuti hawaasa buqqa'e riippoortii gargaarsa isaa hunda isaa of hirkaa qabna riippoortii garii nama ja'a beeka horiin erga gale horii bahe nama ja'a beeka sii galte even kan koo kaniin hamma dura lafa kaayyadhe leenaa nan bifne sii galee riippoortii isaa lafaa qabna hunda isaayyuu riippoortii isaa lafaa qabna akka jiruuni gabaasaa turre si hin gabaafna si barbaachisaa taanaani hundi keenya kan namni ja'a beeku ana Ahmad Diin Jabal Kaamil Shamsuutii fi Sufyaan Usmaaniif Jamaal Aliyyiitiif Haydar Kadirtu beeka waan kan horii gaafa duraanuu galchan sanaarraa ka'eetii tarii namni horii qabdan asee ta'ee annaan galle gaafa duraas Hamzaa Booranaa biratti galma yaada ustaazota keenya galmaan keenya jedhanii gurupiin ijaaramee horii walitti qabamee achitti badu nyaatamu shilingiin tokko na dhaqqabne ana maqaan na badaa wayin hojjedhe yeroon hojjedhe hunda namni maal naan jedhe si fakkaata horii galii bira galaa naan jedhe ani waan tokko iyyuu hin argu garii horii bira galaa jedhee namni hajjii na geessi masjida nuu jaari madrasaa nuu jaari jedhee na cinqa amma na rakkadhe bara dheengaddaa siidii 50 maxxanfame 50 keessaa siidii 100 caalaa uummata biran dhayne siidii 49 lafa jira gatuuf hin deema amma kunoo darbuuf hin deema hawaasa na adabeen jedha hangama kanaan hawaasuma kan koon na adabeen jedha adabaa hawaasa kooti moo qeebaluun dirqama kooti maxxansuun sirriin turre nama qabna yookaanis immoo nama bakka nuu buun nama ispoonsara nuu ta'u wayii qabna seeneeti maxxansinee itti kasaarre bara kana immoo eega uummanni feesbuukii irratti yaada adda addaa kaase barreesseera sagalee garuu naqee waraabne maaliif jedhe siifan deebisa maaliif jedhe maaliif sagalee amma waraabbarre almost dhiyeenya kana as halkan isan daamu haadaraadhaa dhufe halkan yerootti fudhadheetan barreessaa jira barreesse amma ta'e tokko deeme barreesse illee amma tokko deeme jedhe immoo na waraaba yoo waraabe maaliin na hawaasa biraan ga'a jechuun akkamittiin itti qica yaaliidhaaf waan kaasetti daqiiqaa 6 tokko gaaf tokko waraabeen amma darbe peejii irratti gadhiise namni karaa kana irratti sagalee keetii dhugumaa shakkee dhugumaa kun keetii jedha ahaa kun yoo ati waan hojjettu kana beekamtii kennite ilaana gootee eebba sagantaa eebba ilaana gootee sagantaa kana hawaasa irratti miidiyaadhaan dhageessifteen alaa siin dhaga'amu hin beekamu kana rakkadheetanii kanas waraabuurra jedhee dhiisee taa'aa jira jechuudha. Ustaz akka nama hangafa aartii tokkotti illee mee furmaan isaa jechuun amma namoonni hedduu munashidoonni hedduun namoonni akka ustaz injiinar Abdurrahman Hussein illee ta'e namoonni biraallee hedduun sirraa qabsiifatanii kana ifaabbilee sana hundi deemu jira akka laalutti ati fi dukkana deemaa warroota munashidaa fi aartistii hunda akka waan nama baatirii dubatti ibsaatiin ofii keetii dukkana deemtuu inni itti fakkaata karaa haaraa
karaa takkaan bocamne boccee deemtee ofii keettis irra deemtee akkasuma artistoota wallee irra deemtu jirta rabbi mindaa kafalu mee kanuma wal qabsiisi artist akkamiin ilaaltaa furmaan waan kana akkam ta'uu qaba akka nama artiin akkatti artii yoo uummanni dhiisee hawaasni dhiisee akkatti hafuun qabu akka wanni hin hafneef nuti yoo isin ulaa nuti cuftanis maniidhaa keessatti na yaadadha mana hidhaa keessatti waan hin barreesse tokko kaasetti 15ffaa mana hidhaan jira Dirredawaa mana hidhaan jira lafa jala bakka Saappiyaan achitti hin barreesse edaa wanti daa yoo namni dhiisee ulaa namatti cufeet naman dhiiftu jechuun naa gale jechuudha achitti kan inni obbolummaa jedhee jennee wanni nu waywaannu furmaata barbaaduuf mee wala barbaannu jedhee achi keessatti kan hin barreesse mana hidhaa keessatti maal irratti barreessite jennaan poolisiidhaa yakkan hojjedhe maal inni poolisiidhaa qarshii 10 kenninaanis kilittonaa fide dukkana ture yeroo asrii naa ifa darbee naa ifa sana keessa kaartoonii jedhanii aan irra bulu kaartooniin irra bulu irratti ani barreesse gaafa mana hidhaatii bahu kaartoonii biraa fi deetan kaartoonii sana fudhadhee bahe namatti illee hin dubbanne ati yoo is namni namatti qollofaa ooles hin naman dhiisu artiin naman dhiisu guddina illee dhaba malee dagaagina illee dhaba malee furmaata isaa beekaatu kaa'a malee anaa miti namoonni gariin artii hojjetaa jiru akkam godhaa jiru yoo jette konsertii biyya alaatti gargaaramu fakkeenyaaf an biyya alaa deemeera biyya alaa deemtee maal hojjetattee dhufte dhuunfaa keetti maal hojjette ilmaan qabdaa yoo jette waan tokko hojjetanneen biyya alaa nan deema dhugu warra na gargaaree zabana tokko na gargaare keessaa ummata qaxari ummanni qaxarii idaaween utuun beekin idaaween irraa kaffalan qamaru seentu beeka idatti sana waan isin taate anamma asirratti dubbachuun barbaada kana achi namoonni tolanuu yaadan injiranu jechuu miti baay'ee tolanuu yaadu namoonni baay'ee nu gargaaranu jiru hundi isaaniitu hagalatooman furmaata egeree fitiifisa jedhu akkamitti artiin guddate isa jedhu yeroo dhuma tiika addunyaan maal godhataa jira seetaappii intarneetii jira kan sagalee atileetii weebsaayitii leexee horii kaffaltee achirraa qicattu jira addunyaan kanatti gargaaramaa jira CDs disee kaasettis disee yoo sagalee nama tokko barbaadde moobaayilii irraa dabarfachuun biyya Ameerikaanii biyya intinii keessatti injiru amma biyyootuma guddatan keessa injiru maal godhu weebsaayitii dhaqaniiti hisaaba kaffalanii namnichi kun taabee hojjete jedhaniiti achirraa qicatu gara fuulduraatti dagaagilii yoo bakka sana ga'e artiinis bakka sana duukaa ga'a kan ergaan ammayyii irratti dhaammadhu hawaasni gara quraanaa deebi'u ما ينسيدين إني رمضان أيقتها مثل ما ركنيتي مالي صار رمضان أيقل لي ولي نوتي واباسا ولو في ركنيتي بقى مالي نمني قرآن الراح شاغله مجنيتي متي مالي نمني قرآن الإيسي وكان عبادة إيسي شاغله مجنيتي متي نوتي إرجان نوتي أشتي جيزو الحمد لله هم يوغنا غرنا ما كم تكو أولي سبب أني منزوم أني باسو غري إسلاما كم تكو أولي غانا سنبيكو سلكو سكوتين بيكو مالي بكاد داتي أمانتينا قبتير akka fakkeenyaaf akka kaasetii digdammaffaa kaasetii digdammii tokkoffaa ergaa babbareedduu afaan mee kottuuti amanuu baattullee amantii wal barii jedhee hanga dhiibsee nan namni dha baay'een dhufee dhuguma amanuu baadhullee amantichaan wal bara jedhee dhufee achi keessatti liqimsamee namni naa hafe baay'ee isaatu jira kanaaf kana irratti gufuun hin jiraata jedhee yaada isa egeree keenyaatiif isa dhufu kana akkam goota maayyoo maal gochuu deemta yoon hamileetti argadhe sagaleedhaan waraabee lafa kaayinaan hawaasni dhufee mana kooti fudhatee adeemu. Baaldiitti fa'aa waraabbatee adeemu. Ustaaza hedduu dhugaa yoon dubbadhe ati meebii kolfuu dandeessa hawaasni hedduun garaan gubachuu jira maaliif jennaani wareegamoota ati kaffalte sagalee qofaan osoo hin taane qaamaan waraana keessa haa ta'u kallattii garaagaraatiin amma tura nama akka artistii fuula duraatti namoota sagalee qofaan falman osoo hin taane nama guchaan meeshaa waraanaa hunda hidhachuudhaan bosona bulee kallattii garaagaraatiin nama qabsoofte gatii ta'u namoonni waan kana beekan keessaa akka munashid injiinar Abdurrahman Hussein guyyaa kaleessa galgala laayibsinee nama 1200 kan ilaalaa ture namni isa daawwatu kun kulliin hawaa biraa jiru kamallattoo boo'ichaa fi waan boo'uu fi keessaan dhufee dubbisuu fi waan garagaraa dubbatu ka warri garaan nu gubate maraan ni jiran ummanni hawaasni bal'aanii maybe ati dalagdee jirta akka kantiitti hawaas namoonni nutu salphate nutu bade akkam ta'uu qabna waan jiru bara kana hawaasnis yeroo na dhowwate yeroo tokko naan kennu baatii torba erga mootummaan abiyyi taayitaarra bu'e akka waan nu malee agartee sadarkaanii sagantaan biraan hojjetamne wayii agartee akka waan nu malee masjiidin ijaaramne akka waan nu malee madrasaan hin ijaaramne kutaaleen biyya kanaa yoo hin dhayne jedhame Booranaa fi
baalee qofan hin dhayne sababa jarri booranni sagantaa biraatti wal sababa bubbu'eenii hin dhaquu dhabe baaleen immoo sagantaa kana qofatti hin fayyadamne bara kana keessa waa'ee hawaasa walitti fiduu irratti hin fayyadamne waan kana achi hawaasuma yeroo na dhorkate baatii torba karaarran deema. Sanquu sultaan ustaaza kanaa wal qabsuudhaani bara baranaa kana maatii kan keetiin yookaan hoo ijoollee tantee guyyaan ati qabdu bal'inaan dilbataa fi sanbata guddaa kanneen lamaan ani hin jiru takka jumaan baha wallahi bara nanaa rabbuma nu gargaare namni tokko illee nu gargaare hin beeku. Ofumaa keenyaaf iyyee taabbanna ofumaaf shoffarraa ofumaaf iyyee naqannaa ofumaaf iyyee bulannaa ofumaaf iyyee wanta goonetuma ofirratti hirkanneetuma deemna maaliif jennaan hawaasni hiree kana kadhannee arganne yaa rabbi gooftaa koo hiree hawaasa keenyaa wajjin walitti ba'uu nuu kenni jennee kadhannee arganne waan ta'eef ta'aabnee itti kaffalleetuma ofii keenya namni illee maal hojjetu maaliin baasii godhataa jirta namni nuun jedhu hin jiru rahmaaniin malee. Rabbiin immoo humna nuu kenne alhamdulillahi rabbil alamin galanni kan saati namni mana keessaa na cinqu hin jiru haadha manaa kootiin na gargaara ana gargaarsa akkamii na gargaarti nan cinqitu kana godhi naan hin jettu deemtee maaliif achitti hafte naan hin jettu waan hin deemeef waan beektuuf maaliif ijoollee keetiin waliin argine ana akkana naan goone naan hin jenne takka waggarii mana wajjin hin jirtu sababa daawaatii jecha guyya tokko natti hin qufaatu guyya tokko na gargaarsa cimaa isaasii na gargaarsa kanaaf waa tokko natti hin fakkaatu. Ustaaz gaafiin keenya yoo kaasne gaa hedduu bal'aadha maal jennan seenaan kan keellee bal'aadha miti seenaa keetii miti ka ati beektu yoo nama himte akkuma guyyaa dabre nama boocisa mee ustaaz hojiilee baran hojjettan keessaa maal fa hojjettanii adeemsa hojii keessanii hoo akkamii waan jedhume hojii adeemsa biyya keessaa adeemsa biyya keessaa faaruun kan rabbiiti kan jalqabaa hawaasuma walitti dhufe isa baatu isa dhihaa dheengaddamma baaleen makiinaa meeqaan maallaqa amma qabu gudunfatee hawaasa tokkoon gara dhihaa kanarraa qaba jedhee leeqaa dhaqee hawaasa leeqaatiif gumaata qarshii 200 wayii kennee shaashamanneen akka kana leeqaa dhaqanii inni kun hiree nuti kadhannee arganne asirraa bahaa dhaynee magaalaa adda addaa keessa dhaynee baadiyyaa keessa dhaynee naannoo wanni guddaan jijjiiramaa alanaa sochii qeerroorraa fayyadamuun dhimma nageenyaatti fayyadamne nu. Nageenya keenya amma dura warra nageenya booressan jedhamanii shakkamaa turre keessaa nuyi waan ta'aniif nageenya sanatti gargaaramneeti hawaasa keenya bira dhaynee hiree madrasaa yookaanis immoo kolleejjii guddaa maqaa jaarraa abbaa gadaatiin gad dhaabbachuu maqaa ileemoo qilxootiin gad dhaabbachuu gara fuulduraatti inshaallah warabbi jedhee jeneraal Taaddasaa Birruudhaanis namoonnis inuma dhaabbatan jennee yaadna jiraachuu kan nuyi hin dhaabbatu nu baanna. Kanaaf hiree gurguddaa agarree interviyuu gabaabaa kanarratti waan geessine jennu qabnu inshaallah gara fuulduraatti walii deebifna. Nuti duula hedduutu nutti jira gara tokkoon duula mootummaatu duraan nuti duulaa ture akka ammaa kanaa miti waan nuti qufaa nuti eenye eeggata. Lammaffaa immoo duula keessaati duulli keessaa nu baanee achi baanee hawaasaaf waa hojjechuu keenya kun kan jara garaa gubee maraachee halkanii guyyaa nurratti hojjetantu jira. Social media tti gargaaramanii gizee hunda mataa keessa gannu waqaran adada mataa gannu dhaanu hin jabaannan immoo nun laafeefne takka nun jilbeeffachiifne ammallee nun jilbeeffachiisu abbaan fedhellee maaliif yoo jette kaayyoo qabna bakka dhaquudhaa kaane qabna bakka amma geenye qabna bakka itti deemaa jiru qabna bakka kaane waan beeynuuf artiin addunyaa kana keessaa artiin biyya guddateetii fi artiin biyya keenya akka kanaa kun tokko miti. Biyyi keenya duula hedduu qabna. Dhuunfaadhumaan jiraanna fakkeenyaaf munshidumni magaalaa biyyattii kana keessa jiran ofii jiraatiif waliin beekan waliin qabanne maaliif seeratu akka jedhu munshidoonni kun sababa islaamummaa jiraas roorrootoo irra jira kun shakkii tokko illee hin qabu. Sababa islaamummaa jiraas roorrootoo irra jira. Roorroon irra jiru jarri kun tu waliin qabatinuu kana hunda hojjetanii tu wal qabatanii maal hojjetu wanni jedhamu shakkiitu jira. Akka yoo hawaasni keenya nu guddisee hawaasni keenya nuuf guddate ofii isaatiifu. Dagaagee dhimma hawaasummaa dhimma siyaasaa dhimma artii dhimma uumaa barbaachisaa keessatti anis gumaatan keessaa qaba biyyattii kana keessaa jedhee qofitti furamuu dandeenya inshaallah gara fuulduraatti. Addunyaa irratti akkuma beekamu teekinooloojiitti gargaaramu teekinooloojiin nutti baatee addunyaadhaaf immoo uummata baataa jira. Kuni proogiraamii jira sagantaatu jira sagantaa sagalee ofii bakka biraan geessu manuma keessa taa'ee itti qicata waa ofii.